Akkaataa galii kilabii kubbaa miilaa magaalaa Adaamaa guddisuun danda'amu irratti hooggantoota magaalattii sadarkaan jiranii fi abbootii qabeenyaa waliin mari'atame. Kilabiin bulchiinsa magaalaa Adaamaa rakkoo faayinaansii isa mudate keessaa ba'uun sadarkaa dorgomtummaa kilabichaa cimsuuf sochii galii walitti qabu eegalee jira. Itti gaafatamaan waajjira dargaggoo fi ispoortii magaalaa Adaamaa obbo Mulgeetaa Qabatoo madaalli fiifaan baasee guutuu fi rakkoo hanqina bajetaatiin morkattummaan kilabichaa akka hin laafneef sagantaan galii walitti qabu kun gaggeeffamaa jiraachuu himan. Rakkoon faayinaansii cimaan waggoota lama sadan asitti irra deddeebiidhaan isa mudachaa waan jiruuf rakkoo kana hiikuudhaaf sagantaa addaa galii walitti qabu qopheessineedha. Kanaaf waltajjiin addaa immoo karoora kenna qophii kenna dhimmoota raawwachuuf qabannee fi haala itti raawwannu kan uummata fi caasaa mootummaa kutaalee magaalaa aanota akkasumas seektaroota abbootii qabeenyaa muraasaaf itti ibsinuudha jechuudha. Tokkoffaa rakkoo kilabichi keessa jiru uummataaf ibsuudha. Lammaffaa immoo rakkoo kana keessaa bahuudhaaf tooftaalee kaawwanne ivintiiwwan gaggeessinu bifatti maallaqa kan argannu hamma maallaqa argannu uummata kanaan qabsiifne hojii promooshinii guddaa hojjechuudhaaf waltajjii jalqabaa gaggeessine jechuudha. Qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 80 walitti qabuufis karoorfameera jedhan. Kana milkeessuufis namoota sadarkaa biyyaa fi naannootti dhiibbaa uumuu danda'an ofitti makuun dorgommiilee garaagaraa qopheessaa galii walitti akka qabamus ibsaniiru. Sartii guddaa artistoonni adda addaa irratti hirmaatan uummata bashannansiisaa galii kanatti sassaabuu danda'an gaggeessuudha. Inni biroo fiigicha gaggeessuudha. Fiigicha gosa 3 qabannee jirra jechuudha. Kan dhiirotaa namoota gurguddaa, kan dubartoota gurguddoo, kan biraa fiigicha daa'immanii bashannansiisaa namni maatii isaa qabatee ijoollee isaa qabatee bashannanaa akka fiigu galii barbaachisu immoo kilabii kanaaf akka inni galchu taasisuudha jechuudha. Naannoo kanatti maddi galii godhannee kan qabanne tiishartii gurgurachuudhaan jechuudha. Inni biroo wal dorgommii kubbaa miilaa namoota bebbeekamoo tiktookarootaa fi artistoota gurguddaa jidduutti dhiiraa dubaraadhaan isteediyoomii Abbabaa Biqilaatti gaggeessuudha. Inni dhumaa sadarkaa irbaataa akkasumas toletoonii guddaa tokko kan tamsaasa kallattiidhaan darbu akka biyyaatti pirezidaantoonni naannolee pirezidaantiin kenna mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas hooggansi federaalaa ministeeronni namoonni bebbeekamoon akka Abbaa Dulaa akka Daraartuu Tulluu gurguddaan keessatti hirmaatan abbootiin qabeenyaa bebbeekamoon keessatti hirmaatan sadarkaa biyyaatti hoteela guddaa tokkotti gaggeessina jennee qabannee jirra. Dhaabbata maltiimiidiyaa fi ivantii roobaatti manaajarri dhimma gabaa obbo Kamaal Xeenishoo kaa'u dhaabbilee fi abbootii qabeenyaa qindeessuun hojiin galii walitti qabu kun hojjetamaa jiraachuu himan. Hojiiwwan gurguddaa hojjetaatiin turre as keessatti biraand ambaasaadarota gurguddaa akka dhaabbataatti fi akka kilabiitti ambaasaadarra nu haataniif namoota gurguddaa quunnamnee jira artistoota gurguddaa jechuudha. Isaan keessaa namoota gurguddaa nuti qabanne keessaa kabajamoo obbo Abbaa Dulaa Gammadaa kilabii keenyaaf ambaasaaddara qofa osoo hin ta'in abbaa kilabii keenyaa akka ta'anii nu hojjetaniif isaan faana wajjin wal quunnamaa turre. Lammaffaa kilabiin keenya ambaasaaddara dabalataa Kooloneel Atileet Daraartuu Tulluu akka biraand ambaasaadarri kilabii keenyaa akka nu ta'aniif filataniitiin irratti hojjetaa turre. Kan biraa immoo artistootaa fi namoota bebbeekamoo magaalaa Adaamaa keessaa bahan biraand ambaasaadarrii keenya ta'aniitiin akka nuuf hojjetan quunnamaatiin turre. Itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii magaalaa Adaamaa fi miseensa caffee Oromiyaa Aadde Amiinaa Ankush kilabii mallattoo naannoo Oromiyaa ta'e kana rakkoo keessa jirurraa dandamachiisuun dorgomtummaa isaa cimsuun gahee hundaa ta'uu qabaa jedhaniiru. Akka Oromiyaatti kilabii tokkicha kana piraayimar liigii ka ta'e ija uummata Oromoo ka ta'e ija Oromiyaa ka ta'e idaan himatamu jechuun baay'ee ulfaataa jechuudha. Kanaaf hojii raawwachiistonni kutaa magaalaa bulchitoonni asitti argamtan waan guddatu nurraa eegamaa jechuudha. Jalqaba irratti kilabiin keenya ambaasaaddara keenya mallattoo keenya akkasuma agartuu ija keenyaati jennee kan caalaa kilabii kana jaalatu hin jiru waan ta'eef ajandaa hooggansaatii fi ajandaa qaama hawaasa hundaa godhachuun dirqamataa jechuudha. Sagantaa marii kanarratti kanneen hirmaatanis kilabichi gara fuulduraatti galii walitti qabuun cinatti akkaataa galii keessoo burqisiisaa of deeggaruu danda'u irratti hojjetamuu akka qabu kaasaniiru. Akka kilabii magaalaa Adaamaatti gareen biizinasii barbaadu jiraachuu qabaataa jechuudha. Abbaa adeemsaa wayii biizinasii adda addaa kireet godhee kan hojjechuu danda'u
amma gamoo hedduu kilabii kanaaf kennamuu qabaataa kan jedhu yaadan qaba jechuudha. Giddugalli gabaa akka jettan sanatti gamoowwan maaliif kilabiin ijaara nuti ijaarree kennuu qabna jechuudha. Magaalli ijaarree kennuu qabaataa jechuudha akka yaada kootti jechuudha. Sababni isaa kilabiin kun hooggantoonni kilabii kanaa teeknikaalii kilabiin kun akkamitti waan galma qabame sana achiif godhaa jedhanii cinqamuu qaban malee waa'ee nyaatan waa'ee kafaltii cinqamuu qabanii jechuudha. Abbootiin qabeenyaa socho'amee seektaroonni gurguddaan abbootii qabeenyaa seektaroonni baay'ee murteessoo ta'anii fi dhaabbilee gurguddoo kana sochoosuu danda'an dhaabbilee kanneenis dabalatee irratti mari'atamee dhaabbilee gurguddoon nu ispoonsariin taana jechuu danda'u baree irratti hojjetama ta'e. Xiyyeeffannoo qaamni hundi akka kennuuf isinis akka deeggaru gochuun gahee keessanii fi hojii bal'aa isinirraa eeggamu jedheeti kan natti mul'atu.